BBC afaan oromooti nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kibxata galgala hagayya 24 bara 2021 eegaleera. Walitti bu'iinsa Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti uumameen namoonni ajjeefamu. Dubartootaa fi ijoollee gara biyya isaaniitti erga galchanii Amaaraa Kiliilitti erga galchanii booddee deebi'anii dhufaniitti uummata Oromoo jiraataa ta'ee iddoo sana jiru wal wajjin jiraataa turan duukaa waraana walitti bananii. Gama kaaniin Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti horsiisee bultoonni Karrayyuu qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'u. Biyya tana Karrayyuu janii tokko asirratti argame badee hajamtu nutti dhufe malee amma jiru ni jirti jennee iyyaa. Ogeessa suuraa qaroo dhabeessaa fi gabaasa dhimma qaala'insa gatii magaalaa Finfinnee oduuwwan gaggabaaboo addunyaan dabaallee wal duraa duubaan isin biraan geenya. Haan beekaa toomaati. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti walitti bu'iinsa torban darbee qabeetti fufeen namoonni ajjeefamuu fi qe'eerraa buqqa'uu jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Walitti bu'iinsi jiraachuu kan mirkaneesse bulchiinsi godina Wallagga Bahaa namoonni buqqa'an qe'eetti deebi'aa jiru jedheera. Ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa dhalataa naannichaa akka ta'e Guutaa Abdii akkasiin ibsa. Amaarri naannoo Aaroo Baagin kan jedhamuu fi Waasti kan jedhamu baay'inaan galanii kan turan jiru. Waggoota lakkoofsaniiru achuma dhalatanii kan guddatan baay'een turanii. Namni walitti bu'uurraan kan ka'e baay'een isaanii godaananii gara biyya isaaniitti galaa jiru. Achi ga'anii deebanii immoo meeshaa qabatanii dubartootaa fi ijoollee gara biyya isaaniitti erga galchanii Amaaraa Kiliilitti erga galchanii booddee deebi'anii dhufaniitti uummata Oromoo irratti uummata Oromoo jiraataa ta'ee iddoo sana jiru wal wajjin jiraataa turan duukaa waraana walitti bananii. Har'allee sagaleen dhukaasaa kan dhaga'amu ture. Naannoo Somboo jedhamutti achuma naannoo Kiramuu fi Aaroo gidduutti har'a guyyaa har'aa mataasa. Namni du'ee fi namni wanni ta'e illee hin baramne ani ofii koo iddoo biraarraa kanan jiru achiitii obbolaan koo fi maatii kootu iddoo sana jira ganda sanarraa warri jirani garuu baqatanii manatti galanii maal jedhanii jiru iddoo sana baqatanii hundumtuu baqatee magaalaatti ba'ee jira keessumaa baadiyyaarra kan jiru gara magaalaatti baqatee jira. Gama kaaniin dhalataa saba Amaaraa naannicha akka tahee fi maqaansaa akka hin dhaamne namni gaafate tokko walitti bu'iinsa kanaan firoottan koo dhabeeraa jedha. Obboleessi abbaa koo fi obboleettiin haadha koo maatii isaanii guutuu waliin du'aniiru. Maatiin koo garuu hafaniiru. Naannoo sana humni shororkeessaa abaa'oo shanee jira. Akkasumas humnootni addaas jiru ture. Isaanis aarsaa kaffalaa turan. Garuu meeshaa fi humnaan ijaa waliin ginneef shira garaagaraan akka bahan godhame. Humni addaa akka har'aa bahee boorumtaasaa warri shanee weeraruu jalqaban. Namooti nagaa gajaraadhaan du'an jiru. Qabeenyis barbadaa'eera. Hanga yoona reeffi namoota 150 ta'uu awwaalameera. Dhalataan Amaaraa naannoo hidhatee jirutti namni baay'ee lubbuu oolfachuu danda'eera. Iddoo hidhannoon muraasa turetti garuu warri shaneetti marsan. Nuti immoo akka carraa lafa hawaasni hidhatee jiru otuu waraanaa jiruu baqannee baane. Bulchaa godina Wallagga Bahaa akka ta'an obbo Alamaayyoo Tasfaa immoo abaa'oo shanee fi ergamtoota TPLFitu uummata irratti waraana banii jedhu Zalaalam Taaddasaatu bilbilaan dubbise. Abummaadhaan humnoota loltuu shiftaa shanee ergamtoota juuntaatu waraana bane Oromoo irratti Samaara irrattis fiinxaliyyi namaaraa hidhatanii socho'anis jiru. Humna shiftaa lamaanitu saba lamaan irraayyuu miidhaa geessise amma walitti bu'iinsa jiru dhaabbateera. Tasgabbaa'ee jira. Humni nageenyaa galee sana sakattaa sarkaan fudhachuu fi uummata oolchuuf hojjechaara. Hayyee haga ammaatti nama meeqa du'eera? Amma daataa nama miidhamee hojjetamaa jira. Ragaan nama miidhamee baay'ina isaa qulqulleessaa jiru. Yeroo qulqullaa'u amma seeraaf nageenyaatiin gabaasni nu ga'u ifoomsina. Amma haalli jiru kana fakkaata. Gareen hidhatan lama walitti dhukaasan moo uummata irrattidha kan dhukaasan? Walirratti dhukaasaniiru, uummata irrattis dhukaasaniiru. Yoomidha kuni kan ta'e? Torbeema kana keessa guyyaa shanfuun dura jechuudha. Haalli amma naannicha jiru tasgabbaa'eera. Amma tasgabbaa'eera. Uummata mariisisaa jiru, miidhaa ga'ee sadda baasaa jiru, nama qe'eerraa buqqee deebisanii qubachiisuuf ogeessi hooggansi godinaa caasaan nageenyaa tumsa gochaa jira. Baay'eetu buqqa'e? Namni buqqa'ee jira iddoo achuma aanaa sana keessatti buqqa'e, aanaa ollaattis buqqa'eera. Innis ragaan sadda baara. Gam tokkoon immoo hidhattoonni naannoo Amaaraa irraati achi as ce'anii uummata qonnaan bulaa Oromoo irratti dhukaasaniiti ajjeesaa jiru kan jedhu odeeffannoon tokko tokko ni jira. Waan akkasii quba qabdu? Ololli adda addaa nama kan
ragaadhaan hin deeggaramne miidiyaa hawaasaa irratti karaa adda addaatiin hawaasni akka walitti bu'uu fi gaggeeffamu jira. Naannoo biraatti garuu kan humni namaa iddoo biraatti dhufee jira kan jedhu ammoo naatti ragaan nu ga'ee hin jiru. Adeemsaan immoo kan qulqulleessu. Finfinnee dabalatee kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti qaala'insi gatii hammaachaa jiraachuu jiraattonni ni himu. Jiraattuun magaalaa Finfinnee dhiibbaa isheerra gahuu malu sodaachuun maqaaf sagalee ishee akka hin fayyadamin nu gaafatte baasii fi galiin ishee wal madaaluu dhabuun rakkachuu himti. Mootummaan qaala'insi gatii mul'atu sababa diinagdee hin qabu shira siyaasaatii jedha. Firaa'ol Balaay dabaltee isinitti himti. Gabaasa kanaaf jecha maqaan ishee jijjiiramee kan dhiyaate Radi'eet hojjettuu waajjira carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Amma miindaan ishee birrii 5,000 yoo ta'u kiraa manaaf qarshii 7,000 kaffalti. Dhiyeenyatti bultii ijaarrattee mana kireeffattee kan jiraattu Radi'eet abbaa manaa koo waliin wal gargaarreetu malee akkamiin danda'a ture jechuun gaafatti. Waahillan hojii ishee mana kireeffatanii jiraatan jireenya haala ulfaataa ta'e keessa akka jiran himti. Baay'ee na gaddisiisa. Kiraaf nyaata danda'anii jiraachuuf rakkoo guddaa keessa jiru jetti Radi'eet. Akka ragaa baankii addunyaatti bara 2005 irraa kaasee hanga 2009tti qaala'insi gatii dhibbeentaa 10 fi isaa ol hin dabarre ture. Ta'us bara xumuramaa jirutti qaala'insi gatii wantoota nyaataaf oolanii dhibbeentaa 28 gaheera. Ogeessi diinagdee obbo Abdul Mannaan Muhammad hojjettoonni mootummaa waggoota lamaan darban qofa miindaa isaaniirraa dhibbeentaa 40 qaala'insa gatiin nyaatamaniiru jedhu. Akka ogeessi kun jedhanitti hojjetaan mootummaa waggaa 2 dura miindaa 10,000 qabu amma sababa qaala'insaan gatiin miindaa isaa gara 6,000 gadi bu'eera jechuudha. Mootummaan keessumaa wantoota nyaata hin taane irratti qaala'insi gatii mul'atu sababa diinagdee kan hin qabne shira namoota muraasaatii jechuun komata. Ogeessi diinagdee obbo Abdul Mannaan qaala'insi gatii amma mudate sababiin isaa sharafni birrii Itoophiyaa kan biyyoota alaa waliin qabu gadi aanaa ta'uusaatii jedhu. Dhaggeeffattoota keenya guutuu odeessa kanaa marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu. Muuziqaa ce'umsaa booda oduu gaggabaaboon deebi'een dhufa. Paaralimpiikiin Tookiyoo kan atileetonni qaama miidhamtoonni irratti hirmaatan har'a Jaappaan Tookiyootti eegaleera. Dorgommii wayita Jaappaanitti lakkoofsi namoota COVID-19 qabaman dabalaa jirutti eegale kanarratti Itoophiyaan atileetota 3 hirmaatti. Paaralimpiikiin baranaa akkuma Olompikii sababa weerara koronaa vaayirasiin waggaa tokko duubatti harkifateera. Weerarri koronaa vaayirasii marroo sadaffaan Itoophiyaatti mul'achuu ministeerri fayyaa beeksise. FBC'n akka gabaasetti Itoophiyaatti torbee darbe qofa namoonni 5,547 koronaa vaayirasiin qabamaniiru. Guyyaa tokkotti namoonni 1,000 ol vaayirasichaan qabamaa jiraachuu Dr. Liyaa Taaddasaa hubachiisaniiru. Taalibaan Afgaanistaan keessatti ajjechaa jumlaa raawwachaa jiraachuu gabaasni mirkana ta'e nu gaheera jedhan Komishinarri mirgoota namoomaa UN Michelle Bachelet. Itti dabaluunis sarbamni mirgoota namoomaa biroo akka mirgoota dubartootaa ugguruu fi daa'imman umuriin isaanii hin geenye loltummaaf leenjisu raawwatamaa jira jedhan. Gabaasa taanutti wayita ceenu walitti bu'iinsa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota naannoo Amaaraatiin waldaangeessan keessatti guyyoota darban uumameen miidhaan qaqqabuu fi qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiraachuu horsiisee bultoonni Karrayyuu himan. Walitti bu'iinsi kun irra deddeebiin kan uumamu ta'uu fi mootummaatti iyyatanis deebii akka hin argatiin jiraattonni kunneen ni himu. Maatii olaanaa namoota walitti bu'iinsa irratti miidhamanii yaaliif gara hospitaala Adaamaa dhaqan dubbiseera. Maqaan Sabbuun Uratan jedhama. Aanaa Fantaallee ganda Tuttuuti. Rakkoon nurra gahaa jiru lola babal'aa nurratti deemaa jira. Wanti wal dhabaa jiru duraan achi fagoo gaafa nuti ijoollee akkanumatti namni akkuma diinummaa qawwee walitti dha'aa ture. Amma immoo amata 2-3 guunne keessa sanii asirratti rakkoo babal'ifannaa lafaatu karaa warra Amaaraa kanarraa nutti adeemaa jira. Babal'ifannaa lafaati. Irraa nama rukutee bakka san qubatee lafa qotaa irraa nama rukutee bakka san qubatee qotaa jira.
Kanaafuu rakkoo gurguddaa warra duraan wal lollulleedhaa miti dhawaatumaan nutti jijjiiramaa dhufe horgobbaa amaaras qaataa wal lolla. Amma isaanii miti warra duruu wal lolluu miti waan amma nutti bu'aa jiru hin beekamu. Qaama biraa qaama leenji'ee ajajaan deemutu nu lolaa jira amma. Kanaaf nulleen waan ofirraa akka duritti ittisuu hin dandeenye. Saniif ofirra nullee ittisuu hin dandeenye baay'ee lafallee horillee saamaa jira lubbuu namallee guyyaadhaan badaa jira jechuudha. Maqaan kiyya Fantaallee Buruu jedhama. Jiraata aanaa Fantaallee kan tuttuutitti. Nuti karrayyuu durattuu rakkoon nurra gahaa jira nu ilaalu jiru namni nu beeku. Mootummaa keessalleedha nama hin qabnu. Amma immoo rakkoon ganna bara lamarraas duratti nutti caala. Amma bakka maal nutti fakkaata? Buqqisaa qillaalidhaa miti dur biyya tana karrayyuu jedhanii tokko asirratti argame badee haji'amtu nutti dhufe malee amma jiruu ni jirti jennee iyyaadha. Oromoon guutulleen badii teenya quba qabaasaa ta'e dhagoo baate nu dhaga'ee bakka jiran sanirraa isaan buqqaa'anii falli isaanii maalii jedhanii hookaa falli illee nutti argamu taate fala nutti barbaadan malee buqqaa'anii waraanni qillaaleen nu lolu qaamni qillaaleen nu lolu xiitii horiin bitanii xiitii horiin binne hoggaa guyyaa tokko lole fidne bariisaa xiitii sanuun argannu qaamni isaanii immoo kan nu lolu fanjiidha qawwee akkatti ijjatu saniin nu lolani kanagaa qaama kaleessaa horgobbaa kalee sallaanii waliin horiitti fannisan nu lolan jennu qawwee akkatti afaan lafatti dhaabanii saniin qarree koranii saniin of jalatti nu lolan jechuudha. Aanaan Fantaalessa dhufee argeesi hin dubbatu rakkoo keenya argeesi homaa wanti dubbatamu hin jiru. Amma kan isin arge hospitaala Adaamaatti yaala dhuftaniiti maaltu isin irra ga'e? Hospitaala Adaamaa nama boombiin fanjiin kan hundatti lillixe kana hospitaala kuno jenna argeessaa boombii kan fuulatti namni kan keessaa guuraa jedhanii birriin qabnu rakkannee ciifna bakka hin galchine jechuu birriin qabnu. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gama mootummaa naannoo Amaaraan akkasumas biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Oromiyaarraa yaada argachuuf yaaliin irra deddeebiin goone nuuf hin milkoofne guyyoota ittaanan kan milkoofne yoo ta'e ni dhiyeessina. Xumura irratti ogeessa suuraa qaroo dhabeessa ta'een wal isin barsiifnu. Abduu Sayyid battala suuraan bishaan itti kaafamuu danda'u ijaan argee osoo hin taane gurraan dhagayeet murteessa. Ijoollummaa isaatti qaroo jasaa dhabuu malee sababa maaliin akka dhabe sirriitti kan hin beekne ogeessi kun ijji kan ittiin argan malee kan ittiin yaadan miti jedha. Akkamiin suuraa akka kaasu mudannoo isaa fi mul'ata isaa gara fuulduraa BBCtti himeera. ትልቁ የምጠቀምበት መሳሪያ ያው ጆሮ ነው። ሜሻን ጉዳን itti fayyadamu gurradha. Namni kaasu na fuuldura dhaabata. Yeroos sagaleen isaa eessaa dhufaa ka jedhu nan caqasa. Dabalataan nuun akka ijaatti kan nu tajaajilu harka keenya. Namni sun dheerinni isaa hagami nama akkamiiti ka jedhu qaqqabadheen ilaala. Wantiin kaasu waan biraa yoo ta'e fakkeenyaaf gamoo yoo ta'e gamochi darbii meeqa akka qabu dheerinni isaa bal'inni isaa hagam ta'uu akka danda'u addan baafadha. Nama yoo ta'e garuu qaqqabadheen ergan ilaalee booda itti haasa'an maqaa isaafaa gaafachaa sagalee isaatti fayyadameen kaasa. ቴንሽን ወደ እኔ እንዲሆን ድምጹን በደንብ እንዲሰማኝ እንደዛ ነው የምጠቀመው። አንድ ጊዜ እንዲ ኖርማል ሲሪየስ ወይተ tokko waltajjii sirnaawaa tokko hojjechuuf jennee warri waltajjicharra turan qaroo dhabeessa ta'uu koo hin beekan turan. Seeneen teessoo fuuldura jirurra taa'e bitaaf mirga sagalee guddistuu caqasee namichi eessa akka jiru tilmaamuuf yaalus na rakkise. Nama na bira jiru tokkoon sagalee guddistuu yeroo yartuuf akkanaaf balleessu gaafadheen sagalee guddistuu malee namicha ergan caqasee booda namichi eessa akka ta'e adda baafadheen suuraa kaase. ከማይክ ውጭ ሲያወራ የት ጋር እንዳለ አገኘሁት ድምፁን ማለት ነው። ልክ ያንን ፎቶ በቃ በፍጹም እጅግ በጣም ከምልህ በላይ አላመነኝም። መነጽሬን ሁላ አስወለቀኝ ምናምን suuricha wayitan kennuuf namichi na amanuu hin dandeenye kishaafee kiyyanarraa baasee ilaalee baay'ee dinqisiifate. ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ሆነን የራሳችን ልቀት ማዕከል ኖሮ ሰው hiriyoota koo biroo waliin taanee wiirtuu ekseleensii mataa keenyaa qabaannee namni dhufee bakka itti shaakalu koronaa vaayirasiin kunis badee meeshaalee sargannee agarsiisawwan suuraa qopheessee namni dhufee akka daawwatuu fi baratu abjuun qaba. meeshaa osoo argattee viidiyoos wanti akka hin hojjenne si dhorku maaltu jira? አካል ጉዳተኛ ከአንድ ፋብሪካ ወይም ደግሞ ከአንድ እንትን የተመረተ አይደለም። qaama miidhamaan warshaa tokko keessatti kan oomishame miti. Hunduu amala ofii isaa qaba. Dandeettii ofii isaa qaba. Akkuma nama arguu danda'u kamuu qaroo dhabeessis kennaa isaaf kenname baasee itti fayyadamuu danda'a ilaalchi jedhu akka gabbatuun fedha. Kun immoo ofirraa jalqabuu qaba. Ijji kan ittiin argan malee kan ittiin yaadan akka hin taane beeksisuu waanan barbaaduufi kanan sochii kana keessa gale. አይን የሚባለው ነገር ማያ እንጂ ማሰቢያ እንዳልሆነ በእጅጉ ማሳወቅ ስለምፈልግ ነው እኔ እዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባሁት።
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qixeeffannee kanuma bor sagantaawwan biraan walitti deebina odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwachuu dandeessu. Horaa bulaa.